Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Haliimaa Ooroo Tube weelkaama shama harka fuunee alaaf biyyi keessa hundi keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi kiyya sinaa qaqqabu qilleensarraa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya karraa maal hojjetaa jirtaa jechuun keessanii nafu. Egaa ani hojjetaa jiru nyaata ariikaa jedhamu nyaata Suudi Arabiyaa hojjetaa jira. Akkuma argitan kana awwala timiraa fi bishaan akka cimmaaqetitti yookaan akka asiiratitti daakee kallaaxatti daakee bishaan saniin lixii isaa kana haala kanaan hojjedhe siniyaa kana immoo awwala dhadhaa yookaan zayitan jala walaawwalee maaliif akka gadi hin qabanneef jechuudha. Haaluma kana eega baxaabbatee geessee jechuudha. Ariikaa jechuun daakurraa kan hojjetamudha. Namoonni Suudi Arabiyaa keessa jiran nyaata ariikaa jedhamu. Namni nyaata hojjetuu beeku ni beekaa jechuudha. Keessumaayyuu gara Jiddaa kana baay'inaan namni Jiddaan hojjetu kan hojjetu gara Axxaayii fi gara Kamiisii gara Abahaa kanneen kana ni hojjetanii jechuudha. Waan akka kuusaa waan akka ariikaa ni hojjetanii. Egaa anillee haaluma kanaan akkuma lixii san geessan foroonii keessa haga daqiiqaa 5 tursiise adada inni bilchaataa deemuun haala kanaan baaseetini laaffisaa jechuudha akka inni ol fudhatee bilchaatuuf. Haala kanaan sirriitti sukkuumaa jechuudha. Ariikaa nyaanni ariikaa jedhamu haala kanaan hojjetamaa jechuudha. Maaliif kaameeramaarii ofumaa ta'eetiniin harka tokkoon ni dalagaa jechuudha. Namni biyya namaa jiru akkanumatti viidiyoo dalagaa jechuudha. Sirriitti yoo isin mul'atu didellee dhiifama isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif yoo cal jennee ta'ellee eega viidiyoo bannee mana namaa keessatti malaan yoo fayyadama malee akka itti dalagan ni ulfaataa jechuudha. Maaliif waa dalagaa eega jammaree dalagaa san jabaatee malaan tooftaan dalaguu qabaa jechuudha. Egaa nyaanni ariikaa jedhamu kana fakkaata. Ammallee foroonitti deebiseetiniin kun reeffi keessi isaa lixiidhaan bilchaanne amma xiqqoo bilchaatee jira jechuudha. Ammallee haala kanaan sukkuumee ariikaan kun akkuma nama kun biyya keenyatti marqa laaqee deebisee ooyiteetti qadaaduu sanii jechuudha. Haala kanaan sukkuumee ammallee foroonitti deebisaa jechuudha akka bilchaatu. Nafaana turaa hanga dhumaa viidiyoo kiyya ariikaan maal akka fakkaatu walumaan laallaa jechuudha. Inni kun immoo sameen yookiin dhadhaa jedhama jechuudha afaan biyya keenyatiin. Afaan biyya kanaatiin immoo sameen jedhama. Samee haala kanaan ho'ifadhee qopheesseetiin jira. Amma sirreessee kun amma bilchaateetiin jira. Yeroo hedduu sukkuumee waan itti deebiseef haala kanaan bilchaatee jira. Waaw maasha Allah tabaarakallah. Xiqqoo dhadhaa yookaan sameen san irra buufadha. Maaliif akka sameen yookaan dhadhaan wal fudhatuufi jechuudha. Waliin gayaa jechuudha. Ammallee sukkuumee samee kanaan sukkuumee waliin gayaa jechuudha. Dhiifama kaameeramaarii harka tokkoon ta'eetiniin harka tokkoon immoo ariikaa kana wal fudhachiisaa jira. Isinitti illee mul'achuu dhabe dhiifama isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Egaa haala kanaan wal fudhachiisaa jira. Akka dhadhaan kun yookaan sameen kun wal fudhatuuf maal akka inni fakkaatu akka isinitti tolu abdii qaba. Like, share, subscribe godhaa warri haaraa taatan. Haala kanaan isaanitti baasee tottolchee jira. Akkuma qorii biyya keenyatti qorii baasanii eegasii tottolchanii dhadhaa itti qicaasanii jechuudha. Ani amma dhadhaa itti qicaa jira yookaan sameen jechuudha. Ani amma dhadhaa itti qicaa jira. Ariikaa kiyya tottolchee jira. Akkuma marqaati inni kun immoo daa'imaa fi dhadhaa wajjin nyaatamaa jechuudha.
Bismillah maashaallah tabaarakallah. Daa'imni baay'ee furdaadha. Saniif dafee gadi buudidha. Ni qabaa jechuudha daa'ima. Haala kanaan waaw. Isinitti mul'ata jedhee ni yaada hordoftoota kiyya. Nyaata ariikaa jedhamu isa kana jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin sirriitti hojjannee akka ajaa'ibaa kanatti mi'aawaa jechuudha. Keessumaayyuu jarri ka barbaaddu nama tokko maaliif mooyaan bakka kamuu yoo deemne bakka kamuu yoo teenne nu fayyadaa jechuudha. Biyya keenyatti illee asitti illee jarri ka barbaaddu keessumaayyuu saratanyaa nyaata hojjechuu beektu baay'ee barbaadanii jechuudha. Nama nyaatan hojjennee baay'een hajamanii jechuudha. Qulqullina bichaa miti jarri nama nyaata hojjetu barbaaddi. Haala kanaan timira gubbaa isaa kanatti daradaree jira jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti mi'aayaa. Haa nyaannu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa, asumaan nyaadhaa isiniin jedha. Inshaallah warri biyya keenya biyya tokko taane wal affeerree yuutubaroota biyya tokko yoo taane wal affeerree gaaf tokko marqaa ni nyaattan inshaallah. Warri hadaamaa taatan jechuudha. Biyya kiyya warri hadaamaa taatan yuutubara warri taatan wal affeeruu hin dandeenya jechuudha. Marqaa marqinee biyya fagoollee yoo taate naannoo Addis Ababaa, Adaamaa, Asallaa kanneen kana Itayyaa warri yuutubara taatan namoonni naannoo kanneen jirtan walitti dhufnee yuutubaroota taane wal affeeruu ni dandeenya. Haala kanaan waaw maashaallah tabaarakallah hordoftoota kiyya. Nama nyaata hojjetu kamiifuu maashaallah tabaarakallah jedha. Isinillee hojjettan maashaallah tabaarakallah isiniin jedhaani. Akkuma san isinillee maashaallah tabaarakallah jedha.